Yaa nama boonii ajjeeste boonii qofa ajjeeste miti. Tattaafattuu namaa fakkaattii nama baay'ee abdii ishee keessatti namni ilaalaa jiru abdii nama baay'ee ajjeeste. Maatii boonii qofaa boossiste miti. Biyya boossiste. Ambootu gadi ba'ee boo'e. Naqamte gabbo'ee boo'e. Gimbiitu gadi ba'ee boo'e. Biyya isheetu gadi ba'ee boo'e. Yaa nama boonii karaatti hambistee boonii qofa karaatti hambiste miti. Mul'ata namoota baay'ee nama gajjallaadhaa kaatee tattaafattee jireenya isheetiif jettee gatii guddaa kaffaltee adeemaa jirtu. Ishee karaatti hambistee tattaafattoota baay'ee warra jireenya isaaniitiif jedhee bor akka booniin ta'aa naafis naa darba jedhee nama baay'ee karaatti hambiste. Imimmaan nama baay'ee dhangalaaste. Abdii nama baay'ee kutachiiste. Waan tokkoon sitti hima yaa nama nana. Akka boonii goona nama dabraa warra jettaniifis ergaa guddaan qaba. Booniin hin sokkite lammata deebitee hin dhuftu. Si keessa garuu waraansa bara baraatu jira. Gaabbii bara baraatu jira. Yihuudaan gooftaa dabarsee kennuu isaatti gaabburraa kan ka'e dhaqee harkuma isaatiin of fannise. Utuu gooftaan hin fannifamin Yihuudaatu of fannise. Waan facaaste galfachuun keenaaf jal'inni kee kun xaxeessi qaba. Morma akka isheen of fannistu gooti. Atis akka of fannistu taata. Namni waanuma facaase isuma sana hammata. Biyya boossiste biyyatu sii boo'a miti kan kee. Tokkollee akkasii hin boonye ta'a. Reeffi ishee kabajaan awwaalame reeffi kee barbaadamee hin argamu ta'a. Boonii biyya tawwaallatee jajjabina maatiidhaaf hawwee galee kan kee garuu maatii keellee kan jajjabeessu hin argamu. Maaliif gochaan ati goote gaarii miti. Sammuu nama baay'ee ajjeeste. Mul'ata nama baay'ee ajjeeste. Argitaa nama namarraa argee baratu baay'ee ajjeeste ati. Waanan jedhu hin qabu. Kan kee Waaqayyotti dhiisne eenyu akka ati taate hin beeknu. Isa sin dukkana keessatti hojjettan ifa guyyaa keessatti hangatii keessan isinii kaffaleedha. Namni waanuma isa facaase sana haama jedha waan ta'eef ati inni booniin akka isheen of fannistu goote ofuma keetii of fannista. Akka isheen duutu goote akka ati duutu ta'a. Hanshee biyyatu arge kan keessa biyyumatu arga. Namoonni hojii akkasii hojjettanii of ajjeesi. Kana godhi, kana sii wayya namaan jettan. Isuma namaaf yaaddan argattu waan ta'eef wanti kun wal dabalee immoo gara keessan dhufa. Tokkittii namaa yaaddu dachaa gara keessan dhufa. Kanaaf warri amantanis warri namannis dhala namaatti hamaa yaadinaa, ajjechaa yaadinaa, aarii yaadinaa, dhiphina yaadinaa, abdiin kutachiisinaa. Isuma kanatu dachaa ta'e gara keessan dhufa. Boonii nagaan boqodhu.